Haragaru wabo bosona keessa deemu hin barbaadu. Hin barbaadu. Nuti barbaadu. Nuyi barbaadnu ijoolleen teenya yoo bifa sadiin caakkaa keessa jiraatan safara keessa jiraatan nagaan galuu qaban. Hotta manguddootti hotta qawwee teessanitti tabiraa daballeet leenjifne poolisa Oromiyaa kanatti isin daballee nagaa nu eeydan. Ummanni keenya bilisa hin baasee jira. Amma ka barbaadnu bilisa baaftu osoo hin ta'in bilisa eeyduudha. Nama bilisummaan nu eeguu barbaadanu. Waanin amma isin jedhu kana ajaja lixaa sanitti si beetiin jira. Gurbaa marroo jedhamutti Daawud Ibsaatti si beetiin jira. Ijoollee godina hundatti himeetiin jira. Gargaaruun deeggaruun mirga keessan qawwee qabattanii deddeemuun mirga keessanii miti. Biyya tana keessatti akkuma biyya dimokiraasii bilisummaa kamittuu qawwee kan qabattuu qabu. Humna ittisa biyyaa, poolisii, milishaa mootummaatii fi nama hayyamni mootummaan kennameef qofa. Kan qawween faashinaa qaqqabadheetiin fiigee nama saama jedhu diina bilisummaadhaati jechuudha. Kanu alaabaa tana jala dhokatanii mootummaa nuti angorra baafne lolullee ittiin dhiibu. Alaabaan bilisummaa Oromoodhaati. Alaabaan tun bilisummaadha tiisiti malee jala dhokatanii bilisummaa ta'e jala lola banuu ittiin dhiibnu jechuudha. Ummanni keenya bilisa hin baasee jira. Amma ka barbaadnu bilisa baaftu osoo hin ta'in bilisa eeyduudha. Nama bilisummaa nu eeguu barbaadanu. Qawween faashina itti fakkaachuu dandeessi. Faashinaa miti. Faashinaa miti jechuun keessattuu naannoo kanaa. Nuti biyya raggaa duroofaati. Nuti gaafa loluu barbaachisus lollee zabana dukkanaa. Lollee. Amma gaafa nagaa immoo nagaa buusuus itti beeynaa jechuudha. Dhaabni siyaasaa Oromiyaa, Harargee, Itoophiyaa waan gaarii qaba jedhu dhufee sirriitti mul'isu walga'ii akkana dhaggeeffadha. Kammoo qawweeniin mootummaa kana turku kuffisa jedhu mukatti cabsaa birraariyaa. Kan hangamaan utalaganii nuti galateeffanne baane dachii buqqaafne simanneemi kabajaa sana irratti hiisuu qaban turan. Kabajaa sana irratti hiisuu qaban turan. Kabajaan kuntaala abba kumta deebisa ka jeesiniimi. Kumta deebisu jiran amma. Har'a garuu waboo bosona keessa deemu hin barbaadu. Hin barbaadu. Nuyi barbaadnu ijoolleen teenya yoo bifa sadiin caakkaa keessa jiraatan safara keessa jiraatan nagaan galuu qaban. Hotta manguddootti hotta qawwee teessanitti tabiraa daballeet leenjifne poolisa Oromiyaa kanatti isin daballee nagaa nu eeydan. Ummanni keenya bilisa hin baasee jira. Amma ka barbaadnu bilisa baaftu osoo hin ta'in bilisa eeyduudha. Nama bilisummaa nu eeguu barbaadanu. Waanin amma isin jedhu kana ajaja lixaa sanitti si beetiin jira. Gurbaa marroo jedhamutti Daawud Ibsaatti si beetiin jira. Ijoollee godina hundatti himeetiin jira.